Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota Nuurul Hayaat. Har'a seenaa gabaabduu waa'ee haadha abbaan mataa jabaachuu irraa hin qabadee isiniif dhiyaadde. Guyyaa tokko namni isaanii maqaan isaa Awaam jedhaniin tokko ganda tokkoon qubadhee jira. Ganda kana cinaa qabrii takkaa jira. Yeroo kana qabrii tana gurbaan tokko kan mataan isaa mataa harreedha, qaamni isaa immoo qaama namaa. Qabrii irraa ol qabrii keessaa qabrii irraa banamtee ol beeti akka harreetti hoggusatii iyyee gad deebi'aa jira. Yeroo kanaan dullatti takka tateessee waa hodhitu arge. Kanaan taate takka dullatti tana agartaa hinaan jettee. Eeniin arga maal jennaan haati gurbaa akka harreetti ol beeyyuu kana bar'isiidha naan jettee. Akkamitti akkas ta'uu danda'e mee naa himiyyee yeroo naa odeessiyuun gurbaan kun yeroo inni fi dardarummaa isaa yeroo inni fi addunyaa gubbaa jiru farshoo dhugeetii galgala ummaan isaa yaalma kiyya rabbii keessa sodaadhu ilaayoon farshoo tana dhuyidaa yeroo ummaa isaa jetteen sa'ummaa akka harreen maa nutti iyyitaa jedhan jette ummaa isaatiin. Yeroo kana asrii booda du'ee eega guyyaa saniitii eegalee asrii booda yeroo hunda ol baheeti akka harreetti iyyee gad deebi'aa jettee dubantalti tun. Akka harreetti iyyee gad deebi'aa jettee dubantalti tun. Obboleen Islaama kanaaf haadha abbatti mataa jabaachuun hedduudha. Rabbiillee dallansiifti. Haqni haadha abbaa akkaan guddaadha. Haadha abbaa keenyaaf irraa eenu. Seenaa gabaabtanaan isiniif dhiyeessee hamma seenaa biraa bareedduudhaan seenaa tanarratti bareeddu walitti deebinutti hordoftootaa fi maamiltoota Nuurul Hayaat nageenya rabbii sirriitti haa jiraatu isin jecha akkasuma chaayinaala kana subscribe godhuu hin dagatinaa isin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.